baay'ina miti dubbiin yoo humna hin qabaan yoo ijachuu hin dandeenye yoo hin ijaarran of ijaartee lolachuu hin dandeenye namni waa'ee kee dhimma qabu hin jiru. Kanaaf habashooti waggaa baay'ee irratti hojjetanii nu awwaalanii ammallee sana gochuudhaaf itti fufaa jiran. Uummata Oromoo waan inni baruu qabu uummata tokko yoo awwaalame biyya lafaarraa cite akka itti jalaa ba'u beekumsa jabanaan beekumsa bilisaan of qaree of ijaaree yoo jalaa ba'e malee lakkoofsa keef namni dhimma qabu hin jiru. Lakkoofsa yoo ta'e neetif Ameerikaan ilaale miliyoona meeqa turan hin fixan jenosaayidii irratti adeeme. Awustiraaliyaan ilaale jenosaayidii Black Australians jenosaayidii irratti adeeme. Biyya lafaarratti uummati baay'een lakkoofsa qaban hin dhuman. Uummata Oromoo fixuudhaaf ammallee piroojeektiin akkasii irratti adeemaa jira hin dhaabbanne. Uummata Oromoo baay'ee of qaree paradigm shift of keessatti fide malee lakkoofsi kun amma kanatti iddoo hin qabu. Humna ta'uu qabda yoo humna taate bicha qofaatu namsi dhaggeeffachuu danda'a. Gaaffii Oromoo gaaffii mataa isaa danda'e. Gaaffii Itoophiyaa keessatti ilaalamuu hin dandeenye. Gaaffii harka Itoophiyaa jalatti ilaalamuu kan dandeenye ta'e mul'ise. Gaaffiin Oromoo kan mataa isaa danda'e gaaffii uummata Oromoo deeffachuu qaban gaaffii Habashaa jalatti deebi'uu hin dandeenye Habashummaan yookiis Itoophiyummaan faallessaa Oromummaa akka ta'e waan lafa kaa'eef waan ansilasin jedhe knowledge for domination operation exploitation knowledge for liberation kun alternative knowledge kan beekumsa warra garboomsaa beekumsa warra nama miidhuu beekumsa namummaa itti hin dhaga'amne warra shororkeessitoota maal akka ta'an fuudhee isaan fuuldura kaa'ee itti mul'ise. An akkan argetti Oromoo fi Itoophiyaan namooti baay'een Itoophiyaaf hin jedhu Oromoon I reject that identity. Maaliif waggaa 500 Oromoo fi Itoophiyaan utuu Oromoon hin qabamin waggaa 500 ol lolan. Waggaa 500 keessatti Oromoon jaarmaa mataa isaatii qabaatee aadaa mataa isaatii qabaatee eenyu tokkollee Oromoo dura dhaabbachuu hin dandeenye. Amma biyya alaati halagaan dhufee qawwee kennee fi diina bira dhaabbatutti Oromoo namni tokkollee dura dhaabbachuu hin dandeenye. Uummata akkasiiti. Mataa doome qaramuun barbaachisaadha. Gaaffii Oromoo gaaffii Habashaatti hidhanii gaaffii Itoophiyaatti hidhanii ilaaluun baay'ee kan nama gaddisiisu kan sirrii hin ta'in hubachuu qaba uummata Oromoo. Ijoolleen Oromoo immoo dargaggooti dhufan kana caalaa irratti hojjetu kana caalaa baratu kan jedhu abdii guddaa ture. Garuu warri godhanis simma jiraatu jiraachaa jiru. Garuu akka barbaadametti dargaggoota Oromoo ol duukaa tochoosee akka isaan mataa Habashummaa jalaa ba'an mataa Itoophiyaa jalaa ba'an hin ta'in jira. Gaaffii Oromoo Itoophiyaa jalatti deebisuun gonkumaa ta'uu hin dandeenye. Oromoon waan lama filachuu qaba. Tokko yookiin akka uummataatti bilisa ba'ee nagaan gammachuun jiraachuu yookiin garba ta'ee cinqamuudha. Kun lamaffaa kun gonkumaa filatamuu hin qabu. Oromoon humna qaba, poteenshaalii qaba. Poteenshaalii kun yoo beekumsaan of ijaare beekumsaan yoo bilisa ba'ee eenyu tokkollee Oromoo dhaabuu hin danda'u. Kan uummata Oromoo baruu qaban jedha.